Bulchiinsi magaalaa Finfinnee damee dhuunfaa waliin ta'uun hojiiwwan misoomaa garaagaraa hojjetaa jira. Kanarraas bu'aa olaanaatu argame. Qaamuma kanaa kan ta'e garee investimentii Midrookiin kan ijaaramaa jiru baasiin doolaara biiliyoona tokkos baasii kan itti ta'e Mohammadiyaan isa tokkodha. Pirojektii kana jalatti hammatamee kan ijaarame pilaazaa fi bakkeewwan gurgurtaa lafa hektaara 1.3 irratti garee investimentii Midrookiin uummataaf ijaarame eebbisiisuunis guyyaa kaleessaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee banaa taasisaniiru. Sagantaa eebba kanarrattis ergaa dabarsaniin hojiin misoomaa magaalaa Finfinneetti ijaaramaa jiru fayyadamummaa jiraattota magaalattii kan mirkaneessee fi dhiibbaa jireenyaa kan salphisanii fi walitti dhufeenya hawaasummaas kan cimsanidha jedhan. በከተማችን ላይ የምንሰራቸው መሰረተ ልማቶች magaalaa keenyatti hojiilee misoomaa hojjennu namaaf galtee ta'uu kan danda'an dhiibbaa jireenyaa kan hir'isan kabaja namoomaafis kan oolan akka ta'aniif erga hojjechuu eegallee bubbuleerra. Bu'aan isaanii kan ijaan mul'atuu fi afaan baasees kan dubbatu ta'eera. Hojii har'aa kan ammoo kan adda isa taasisu dameen dhuunfaa lafa misoomaaf isaaf kennamerraa akkaataa kanaan miidhagsee hojii namoomaaf oolchuu isaati. Yaadamni kun kan jalqabaati. Haaraadhas waan ta'eef guddisne isaan galateeffanna. Tarsiimoo misoomaa mootummaan hordofuun seektarri dhuunfaas ariitii fi kaka'umsa guddaadhaan waliin hojjechaa jira ka jedhan kantiibaa Adaanech Midrook qabiyyee dhuunfaa isaa keessaa lafa hektaara 1.3 murteessuun misoomsee tajaajila uummataatiif oolchuun isaa ilaalcha haaraa fi jijjiirama guddaa waan ta'eef akkasumas misooma qarqara lageenii irrattis nu waliin waan hojjeteef maqaa jiraattota magaalaa keenyaa fi maqaa kootiin galata guddaan galcha jedhanii hojiin akka kanaa kun akka nuti caalaatti wal amanaa deemnu nu taasisaas jedhaniiru. ይሄ የበለጠ እምነት እንድናሳድር በአገራችን እንድንኮራ kun caalaatti akka nuti amantaa keenya dabaluu fi biyya keenyaan boonnu nu taasisa. Keessumatti ammoo warri damee investimentii irratti bobbaatan onneema keenyarraa isin deeggarra. Sababni isaa akka bu'aa caalu argattanii fi galiin keessan dabaluu barbaanna. Yoo galiin keessan dabale galiin keenyas dabalaa waan ta'eef kana malees biyyi ni misoomti. Carraan hojii bal'inaan uumama. Nutis biyyi hirmaannaa seektara dhuunfaa malee ni guddatti jennee hin amannu. Kanaaf isin deeggarra. Isin tumsinas. Kanaaf waliin hojjannaa waliin biyya jijjiirra. Abbootiin qabeenyaa kabiroonis gahee isaanii akka baataniif waamicha ka dhiyeessan kantiibaa Adaanech kan dura magaalaan Finfinnee iddoowwan daldalaa bareedoo fi sadarkaa idilaa addunyaa guuttatan hedduu akka hin qabne kaasanii hojiin amma hojjetamaa jiru kun maqaa Finfinnee akkaan kan ol kaasuudhaas jedhaniiru. ከተማችን ዓለም አቀፍ ደረጃዋን የጠበቀች ተወዳዳሪ magaalaan keenya sadarkaa idil addunyaa kan eeggatte dorgomtuu magaalaa daldalaa fi investimentiif mijattuu taate kabajaa fi mijattummaa kan qabdu akka taatuuf hojjetaa jirra. Ammas yoo harka wal qabannee hojjanne lafa fagoo ni geenya. Gareen investimentii Midrook hojii hunda hammate hundaafis ol hojjetaa jira ka jedhan ammoo hojii gaggeessaa Ziyaas Design International fi garee ijaarsaa Deezaakoon obbo Darajjii Asaffaati. Hojiin waliigalaan garee investimentii Midrookiin hojjetamaa jiru hundi akkaataa fayyadamummaa jiraattota magaalattii mirkaneesseen ta'us himaniiru.